dinniina jenna. Waggaa 8 baranaa seeraaf eeraan akka kennaaf ennaatti gadaa qabachiifne kana keessaa baheet gadaan asitti hundeeffame. Kanaaf walitti walammannee wal kabajnee Gadaan Oromoo tokko ta'ee akka deemu taasifna. Qaalii isii galla. alangaa cuubuu jechuun wahadaadha jechuudha. Hirraasu. Gadaa kanas hirraasu. Oromoota kana hirraasu. kan godaane kana haa ta'u kan godaansise haa ta'u gadaa roobaleeti haa ta'u. Sabni Oromoo gadaan bula. Gadaan sirna bulchiinsa Oromoon dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa ittiin murteeffatamu. Oromoon Maccaas akkuma Oromoo birootti sirna gadaan wal bulchamu. Macci ijoollee 5 qaba. Isaanis 5 Maccaa jedhamu. 5 Maccaa kunis Liiban, Jaawwii, Guduruu, Daallee yookaan Daadhii fi Jidda jedhamu. Giddugalli walgeettii ilmaan Maccaa Odaa Bisil jedhama. Qophii keenya kanaan godaansa gadaa Maccaa gara Odaa Bisilitti geggeessuuf qophaa'u irratti xiyyeeffanneerra. Nu waliin turaan affeerraa keenyaam. Biyya nagaa haa ta'u, kan hidhame haa hiikamu, kan laafe haa jabaatu, kan naye haa gammadu, kan wallaale haa beeku, kan beeke haa gaamaru. Akka gadaa Maccaatti miseensonni alangee yookaan aangoo harkaa qaban warra gadaa roobaleeti. Miseensonni gadaa birmajjii waggaa tokkoon booda gadaa roobaleerraa aangoo fudhatu. Miseensonni gadaa birmajjii sirna aangoo fudhachuun duratti gara Odaa Bisilitti godaanuun seera bara gadooma isaanii waggaa 8 ittiin bulchan baafatu. Gadaan roobalee muuxannoo ittiin biyya waggaa 8 bulchaa ture warra birmajjiif qooduun aadaa fi duudhaa gadaan qabu barsiisaa godaansisaa jedhan. Ilmaan 5 Maccaa qabna nuti. Ilmaan 5 Maccaa wiirtuun siyaasa Oromoo Maccaa eessadha? Odaa Bisil naannoo godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan keessatti argama jechaadha. Iddoo kanatti dhaqee godaana malee iddoo adda addaatti bittinnaa hin qabu. Warreen akka kanaa bokkuu isaa irratti Macca keessa iddoo hundayyuu bokkuu isaa irrattidha kan godaansa gaggeessan, kan seera tolfatan, kan seera tumatan, kan seera waraabbatan, kan seera waraabsan. Gadaalee kam qabateetu? Gadaalee 5 qabateetu, yuuba qabateetu, guula qabateetu malee warri gadaa sana fudhatan ufii isaanii uf muuduu hin danda'an. Kanaan dura warra gadoome, warra kanaan dura hoofkali, warra kanaan dura yuuba guula ta'etu iddoo kana dhaqeeti achitti tolfata. Sirni asitti amma qabataa jiru kuni sirna gadaa birmajiiti. Gadaan birmajii gadaa roobalee kan godaansisaa jiru. Roobaleen waggaa 8 gadaa qabatee eeraaf seeraan kennaaf ennaan biyya kana biyya walqixxee Oromoon as keessa jiran dhala Maccaa ijaa ta'anii jiraniif waggaa 8 baranaa seeraaf eeraan akka kennaaf ennaatti gadaa kabachiifne biyya kana eegaa oolchaa bulchaa jennee biraa deemne eddasii biyya kana sabaaf sablammoota as jiranii wal mara xiqqaa guddaa otoo hin jenne dheeraa gabaabaa otoo hin jenne biyya kana bushaa turan. Amma immoo taraa gadaa dabaree gadaa birmajiiti. Gadaan birmajii har'a godaansa gadaa birmajiiti. Godaansisnee akka isaan immoo alangaa bara 2019 akka isaan fudhatan godaansisuudha. Godaansa kana gubbaatti immoo seera gadaa hubachiisuudha, waraabbachuudha, hubachiisuudha. Akkaataa ittiin roobaleen bulchaa kanaan dura ture hubatanii baranii isaanis immoo biyya kana bulchuudhaaf xiqqaa guddaa sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiru. Gadaan abbaa biyyaati. Gadaan sabaaf sablummaan nama qoodu dhala namaa waan lafa kana muktillee qananii qaba, bishaan qananii qaba, dhakaanillee qananii qaba, mukti qananii qaba, dhalli namaa qananii qaba, bineensi caakkaa qananii qaba, allaattiin qananii qabdi, simbirri qananii qabdi. Akkuma kana waluma ija tokkoon ilaalanii biyya kana bushuudhaaf, biyya kana oolchuudhaaf, sirna gadaa lafa qabachiisuudhaaf kanaaf dhufne. Hadda sirni gaggeeffataa jiru sirna godaansaati. Warra nu jalatti ijaaraman, warra baallii nurkaa fuudhan jara godaansisuutti jirra. Na barri gadaa keenya gadaa birmajii ture kan nurkaa fuudhan warra roobaleeti. Na sirni hadda gaggeeffamaaru kana fakkaata. Ishoo jabboota koo gadaa naannan roobee. Gadaan kan abbeeti gadaa naannan roobee. Gadi kamiisimi gadaa naannan roobee.
Ooyaa lubaa gadaanaa narroobee. Gadaan ardaa jilaa qubatee seera ittiin bulmaataa lallabata. Seera lallabachuun duratti jila godaansaa raawwata. Jila godaansaa jechuun ardaa jilaa irraa gara ardaa jilaatti godaanuun korma qalanii offaltii waaqaa kadhatu. Gadaan birmajjiis ardaa jilaa odaa bisilitti karaa duudhaa ganamaa eeggateen godaanuun seera raawwatamu waraabbatu. Godaansa jechi barnoota jechaadha. Godaansa jechi mana taa'anii miti. Miilaan adeemaniiti. Miilaan adeemaniiti ardaa jilaa yookiin araddaa jilaa isa jedhamu sana achi dhaqanii lafa jiidha qabu gubbaatti ardaa jiidha qabu gubbaatti lafa marga qabu caffee jechaadha. Lafa marga qabu, lafa bishaan qabu, lafa midhaan qabu, lafa nama qabu, lafa seena qabeessaaf seera qabeessatti godaanuu jechaadha. Achitti dhaqee hayyoome waleebbisee walitti kennee jiidha kana marga nani baadhu kana isa kana walitti kennee marga kanaan alangaa kanaan seera nan itti kenne seera duraa itti kenne seera kabboodaa itti kenne waraabbatanii ittiin buluuf ittiin bulchuudha. Mana hoteelaa yookiin mana nama dhuunfaa yookiin akkasitti miti. Araddaa jilaa jechi nama ture nama bule nama seera qabeessa jechaadha jila jechi. Bakka sanatti ardaa jilaan itti wal ga'u maanguddoon itti wal ga'u awween itti wal ga'an qeerroo qarreen itti wal ga'u lafa safuu jechaadha. Safuu lafa seena qabeessaaf seera qabeessatti godaansifna jechaadha. Oromoonni Maccaa godina Guraagee jiraatan sirna gadaan bulaa turan. Haa ta'u malee sababa dhiibbaawwan garaagaraatiin adda citee ture deebi'ee hundeeffamuun ittiin bulaa jiru. Gadaan Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraatan haammatee bulchaa jedhan abbaan gadaa Daawud Ali Abbaa Garoo. Gadaan kun dura gadaa Maccaatu ijaare Macca jala jira. Ilmaan Maccaati. Naannoo kanarra ilmaan Maccaa jiru. Macca keessaa ilmaan noonnoo Dhaadallee jedhama. Jahaan noonnoo keessaa tokko jechuudha. Magaala kana keessas hin jiru. Godina Guraagee keessa aanaa Abashkee keessas bal'inaan jiru. Ilmaan Macciif Tuulamni obbolaadha. Ilmaan Tuulamaas hin jiru as. Bachu as jiru. Ilmaan Daaccii jechuudha. Bakkisee bakka jedhamu aanaa Qabeenaa keessas hin jiru. Na kana keessaa baheet gadaan asitti hundeeffame. Na sabaaf sablammiidhaan waliin ta'ee jiraata. Na jarri na dabarsan jila jiraannaa dabarsan yoo nu affeeran hin argamna. Nuti simmoonnaa jila kana gaggeeffannu hin affeerraa hin argamu. Sabaaf sablammii wajjin nagaadhaan wal hammannee jiraanna. Gadaan Oromoo duudhaa isaa keessatti jaalala, tokkummaa, waloomaa fi hammataa ta'uusaa calaqqisiisa. Sabaaf sablammoonni waloomaan godina Guraagee keessa jiraatan keessaa uummanni Qabeenaa isa tokko. Gadaan Oromoo nagaa barsiisa, jaalala faarsa, sabaan nama hin qoodu. Gadaan keenya sabaaf sablammoota wajjin baay'ee jaalala qabna. Gara Qabeenaatiinis ta'u gara Guraageeniis ta'u waan baay'ee keessa wajjin hojjechaa jirra. Sirna kana kan nu gaggeessaa jiru tokkoon isaanii hundi isaaniitu qarqara keenya qabu nu qarqara jiru. Waan shaggaa nu gochaa jiru kanaaf walitti walammannee wal kabajnee waan jiru kana godhachaa jirra jechaadha. Manni Oromoo Finfinnee Qabeenaa obbolaadha siin jedha. Haadhaanis abbaanis obbolaadha. Durattuu nuti kan beeknu abbootii keenya nutti himaa kan turani Oromoonuuf Qabeenaan tokko jedhanii nutti himan. Eega nutis qaqqabnes ilaalaa irra hojjaan Oromoo maal akka hojjetu hojjaan Qabeenaa akkam kan biyya kana keessatti immoo waan moognis naa dhufe wajjiniin ofirraa qolataa wanti gaarii naa dhufus wajjiniin furannee birmataa jirra walitti birmataa jirra. Fuuldurattis Qabeenaaniif gadaan Oromoo tokko ta'ee akka deemu taasifna. Qaalii isii galla. Nuti immoo nama walitti addaan baasuu miti. Kan addaan ba'ellee walitti kan nama fidu. Fuulduratti gadaa kana qabanneet biyya kana fuulduratti deemsifna. Fuulduratti deemsisa jedheen hasaaba. Akka hoggatitti ofii kootinaa qabu waadaan gala. Waadaan galee isinii wajjin ummata kana keessa jiru wajjin nageenyaaf ummata keenya fuulduratti deemsisuudhaaf wajjin hojjenna jedheet waadaan galaa jechaadha. Gadaan tokkoffaa Oromoon aarsaa guddaa kaffalee qadaadee ol kaa'e.
wanti gaariin wanti qadaadamee ol kaa'e innaasaa qabu yoo abbaan itti beeke hin urgaa galee hin urgaa foolii gaarii sii kenna. Na gadaa kana karaa gadaan siin jedharra yoo maqxe gadaan kaleessa ol kaa'eera. Rakkina sana fudhattee galta. Yoommoo waan gadaan bulfate sanaan seeraan qixaan qumbii ciniinte sana yaadataa mana kan kee jireenya kee fincaan kee diinqa kan kee yaadaa yoo hojjette hin hafta. Oromoon itti du'eera, itti wareegameera, itti cabeera. Aadaa isaan ganne har'aan gahateera. Kuni waan akkanuma gadi jettee lafaa fuutuu miti. Waan qalbitti argattuu miti. Galee waan argatte kanammoo seera isaa safuu isaa eegdeet jenereeshinii dhufutti dabarsuus irra jira. Innaa gatii kana ta'e gadaan mataansaa bulmaata ittiin bulman qaba, seera qaba. Saba keessattuu nuti sabaaf sablammii keessa jira, saba adda addaatu jira godina kana keessa. Haati Oromoo danuu deesseetii miti kan Oromoon bal'ate. Oromoon seeruma isaatti sirna gadaa keessatti ilmoo guddifatte qe'ee ijaarte keessatti walakkaa oli keessa. Farda kee kennitaaf, diinqa kee kennitaaf, kosii kee kennitaaf. Ilmoo isa uumte ilmoo gudeedaa daariirra keessa. Atoonan uumin kana naa kenne jedha sii galee atoonan uumin kana naa kenne diinni ittiin seenu. Inna akkanatti Oromoon kan bal'ate kan guddate atoon baratiin falaasama kana nu ol kaa'anitti darban abbootiin akaakayyuun keenya jechuudha. Falaasama kanarraan ka'een Oromoon haammataadha. Sobaa miti Oromoon haammataadha. Otoo mufatini haa ta'u akka waaqaa buletti haa ta'u kan waaqaa gadii haa ta'u kan lafaa olii haa ta'u qanansiisaniyyuu haa ta'u sabaaf sablammii haa ta'u otoo addaan hin baafne haa ta'u kan wal dhabe araarsanii haa ta'u kan dhukkubsatte gaafatanii haa ta'u kan dhabe gargaaranii haa ta'u kan du'e awwaalanii haa ta'u waan seera gadaatiin haa ta'u kan gadaan roobaleeyyu haa ta'u bulchaa ture haa ta'u har'ammooyyu haa ta'u gadaan roobalee haa ta'u godaansiseera haa ta'u birmajiini haa ta'u godaaneera haa ta'u. Miseensonni gadaa birmajii warra gadaa roobalee irraa aangoo fudhachuuf qophii barbaachisu raawwachaa jiru. Gorsa maanguddootaa fi eebba hayyootaa fudhachaa sirna godaansaaf of qopheessaa jiraachuu hima. Miseensi gadaa birmajii Shimallis Magarsaa. Alangee fudhachuudhaan sirriitti qophoofnee jirra. Sirna keenya sirriitti waan gaggeessaa jirruuf bara dhufutti alangee sirriitti qabannee sirna abbootii keenya sirna biyya keenya sirriitti qabannee duudhaa keenya qajeelchisuudhaaf isarratti deemaa jira. Gadaan waggaa 8 tuuta tokkorraa gara tuuta itti aanuutti darba. Gara aangoo gadoomaatti dhufuun duratti sirnoota akka buttaa qaluu, alangaa cuuphachuuti. Alangeen dhiigaan cuubama. Kunis sirna waadaa galuuti. Kana jechuun warri gara gadoomaatti dhufaa jiran birmajiin ija tokkoon walqixxummaan akka hawaasa bulchaniif yaadameeti. Waadaa Oromtichaa kakuu sirna gadaati. Kanaan waggaa 8 ittiin akka bulchu amantaan otoo hin qoodiin, saba otoo hin qoodiin, gadaa otoo hin qoodiin, xiqqaa guddaa otoo hin jedhiin ittiin bulchuuf waraanni sun sirna kakuuti. Alangaa cuubuu jechuun waadaadha jechaadha. Hirraasu gadaa kanas hirraasu, Oromoota kana hirraasu, sabaaf sablammiis hirraasu, biyya kana hirraasu jedheeti akka dhiiga kanaa naa raasu jedheeti alangaa sanatti naqeeti alangaa sanatti cuuphata. Kun kakuu jechuudha. Kakuu akka sirni kun hin dabne, akka dhugaan kun hin jallanne, seerri Oromoo, duudhaa Oromoo ganamaa kun akka hin jallanneef alangaa kanaan, eeboo kanaan Oromoon gaafa rakkoos kan ittiin bulchu alangaadha. Amma baalliin kunis alangaadha. Bokkuun akka maccaatti bokkuudhaan bulaa turre jechaadha. Bokkuudhaan aradda irratti gosa fincaan balbalaan bula Oromoo waan ta'eef alangaadhaan bulchaa alangaa sana kanaaf cuuba. Alangaan sun mana hidhaa Oromtichaa, mana seeraa Oromtichaa, mana hidhaa biraan qabnu jechaadha. Alangaa ulfa uummata Oromoo hangafaati. Seerri tumame kunis hin jiguu, hin dhangala'uu jedhee abbaan bokkuu eebbisa. Gaafa abbaan bokkuu eebbisu haa ta'u jechuun jalaa qabuun seericha mirkaneessuuf. Seerri kunis seera makkoo bisil gadaan maccaa tumetuu lallabama. Yeroo kana warri gadaa birmajii jechuun aangoo gadaa fudhachuuf qophaa'an alangee dhiigni cuubame qabatanii tarree galanii gara baha biiftuu ilaaluun waadaa fudhatu. Dubartoonni isaanii immoo ililleen waadaa fi eebba kenname
mirkaneessu. Birmajiin godaane kuni haa ta'u godaansa seeraa godaane haa ta'u har'aa kaaseeyyu haa ta'u hin godaane maleeyyu haa ta'u baalliini haa ta'u aangooni haa ta'u gadaa roobalee harka jira haa ta'u gaafa baallii fudhatani haa ta'u hundee maccaa jalatti haa ta'u odaa bisilitti haa ta'u gaafa macca shananuu haa ta'u walgeessee haa ta'u baallii kennite haa ta'u inni baallii kenne haa ta'u inni baallii fudhate haa ta'u gaafa abbaa barani haa ta'u galaniitu haa ta'u isaan kunis immoo haa ta'u abbaa gadaa seeraa ta'aniiyyu haa ta'u biyya kana bulchu haa ta'u ammanatti immooyyuu haa ta'u tokkummaa isaanii ijaaraniiti haa ta'u roobalee jalatti haa ta'u roobaleen abbaadha haa ta'u roobaleen gorsaadha haa ta'u waan roobaleen isaan gorse haa ta'u kallattii isaan qabachiise haa ta'u qalbiidhaani haa ta'u yaadaani haa ta'u hin waraabbatu haa ta'u. Gadaan sooroodha, gadaan dhugaa jaalatti, gadaan ilmoo ofiirra hin caalti. Gadaan kakuu qabdi, sirna qabdi, duudhaa qabdi waan ta'eef kanaaf namni gadaa abbaa isaa sirreeffachuu qaba. Oromoon biyya keessa biyya alaallee jirtan balbala fincaan ilmaan maccaa bara baallii isaa tolfachuu qaba, urgeeffachuu qaba, araddaa isaarratti tolfachuu qaba. Qeen Oromoo maccaa eessadha? Hora Bisil. Dinniina jenna. Ano na bas, na misana bas, na milkana bas, kata misana gut, misana gulate,